Artiist Natsaannat Warqinee yeroo ammaa kanatti addunyaarraa du'aan boqachuun isaa dhaga'ame. Artiist Natsaannat Warqinee fiilmiiwwan garaagaraa fi akkasumas immoo tiyaatiroota adda addaa irratti kanaan dura kan beekamu yoo ta'u, keessattuu Mister X dabalatee FBI akkasumas Freshman tiyaatira jedhamuunis namoota danuu biratti itti fudhatama guddaa argatee jira. Kanumaan wal qabatee EBS irratti sagantaa darbuun beetasab caawataadhaan sirriitti kan beekamu yoo ta'u, kanaanis laphee namoota danuu keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa horachuu danda'eera. Yeroo ammaa kanatti dhukkuba akka tasaa isa mudateen addunyaa kanarraa kan godaane yoo ta'u, lubbuu isaa haa qananiisu jecha akkasumas immoo maatii fi jaallattoota isaa hundumaaf jajjabina hawwina. Artiist Natsaannat Warqinee yeroo ammaa kanatti addunyaarraa du'aan boqachuun isaa dhaga'ame. Artiist Natsaannat Warqinee fiilmiiwwan garaagaraa fi akkasumas immoo tiyaatiroota adda addaa irratti kanaan dura kan beekamu yoo ta'u, keessattuu Mister X dabalatee FBI akkasumas Freshman tiyaatira jedhamuunis namoota danuu biratti itti fudhatama guddaa argatee jira. Kanumaan wal qabatee EBS irratti sagantaa darbuun beetasab caawataadhaan sirriitti kan beekamu yoo ta'u, kanaanis laphee namoota danuu keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa horachuu danda'eera. Yeroo ammaa kanatti dhukkuba akka tasaa isa mudateen addunyaa kanarraa kan godaane yoo ta'u, lubbuu isaa